أما جواريني أنقرة صداتتي مت أبي جارولين ستنا نانيت تاني سيئة قابلن مال سرائيك وانتوتا أدور سرائيك هند السنياتا أجيسي بيتي أفرّا برياتي يوني كمتين والمن يو أكيد أبو ياكنا أولت بريون والمن ني أجوفت هدو سبكة طبعا انت الليكي علمكي هاتمنا كيتي أتي دبتشون إمنان لبوسر كيسا بانان سبكة والسلام عليكم مالي وان چلفتك أفافي وان دبتشون أبديف مالي أتي أني رايا با يچون نبيب أن قط jadi ijol gara-gara dunan alat TV ganibo male anarraci senam nibo jiru himbakat bali mani etin dubbata jiru kana wala magala garayada kotitan debiya haguma jiru wa jannat matadurin kanabi hali halabiya kesa ade majiru irratun hindebine dura uturin debine dura ani kanan dura isiritti manture jira kenya wannani hasawu jechuun dhaqee waan argite hoppii hoyi nama biyya alaa taa'e Oromoo rukuchiisaa jiruun fakkaadha. Yeroo hunda wannan dura bu'ee dubbadhu gaduma dhufee na dubbaan dubbatama. OMN dhaggeeffadha. Waan naasee eega naasee dudduubba ba'a. Televizyiina Itoophiyaa laala. Mootummaan Itoophiyaa waan godhus ilaala. Ambooda an akka basaasaattan of fudhadhe. Ilaal gammachuu magarsaafaa warri argitee miidiyaan adda addaa haasofnaan manni murtii gadhiiseeraa borba'uu jedhanii jennaanan namicha kana ajjeesuufi yookaan waan biraa hojjechuufi malee dhageesse baasuudhaafi miti. Irra guddaan koroneelaa jeneraalota birgeedora hunda dhageesse isuma koroneeluma wayiiti ka biyya bulchu. Garuu koroneel gammachuu ayyaana jeneraalota nama lamaaf koloneela nama tokko fuudhee Eertiraatti kan galche isaa. Kanaaf dandeettii isaa biyyis beekaa. Amma manni murtii akka gadhiisu wanni godhaniifi wanni hidhaniifis yakka qabaatee miti. Namichatu jararra jabaa akka ta'e beekani. Isaaf ammas balbala biraa saaquudhaaf ta'a. Allah waan hin beeku hin jedhe. Gadi baanaan hidhaatti galchan. Waan Jawaar irratti saasa'an ture namni hundi piraabeetiidhaan dhufee Jawaar hin bayini akkamumatti jetta jedhanii na arrabsaa turani. Jawaaris kaleessa Baqqalaanis hundi isaanii utuun baaneenuu wayyaa. Dhageesse jedhan amma gaa
Yos anatu jara dura deemaa jira moo jaratu yaada jaraatu na booda jira jechuun ana jara caala jedhaan jiru bar yaanni an dhiyeessu jara keenya waa argeetani waan hojjetamaa jiru ani dhageesse waan kaleessaa hoogganoota jalaa deemee waa hunda guurrataan ture waa hunda dhagaan ture waan hojjetamus beeka isa kanaaf jecha yeroo asii wanni tokko banamu karaa biraa immoo itti barbaaddanaan maaliif godhame an akkaataa Hacaaluu itti rukutanis beekan Abiyyuman rukuchiise beekan nama kakaasa sababa sanaan immoo Jawaarii fi Baqqalaan irraa nafani Hacaaluu irraa waan tokko kaasu ittiin sababatanii hidhuudhaaf godhame nama guddaa rukutteet achi jalatti immoo namoota waan biraa hojjechuu danda'ani amma Jawaariin aangoo irratti sodaateeti miti Abiyyi ani aangoo irratti takkaa Jawaariin Abiyyiif hin sodaanne anummaanuu hin sodaanne Jawaar Abiyyi caalaa dandeettii haasaa Abiyyi caalaa dandeettii kijibaa Abiyyi caalaa muuxannoo adda addaa qaba jedhee hin amanuwani ammayyuu hin amanuwani Jawaar in jarjara otomaatika garuu fuudhee ijoolleetti gadhiisa ijoollee wal jalaa facaafti innis ijoollee waan ta'eef inni nama advertaayiziiti nama argitee beeksisu mootu Abiyyi kana hin beeka bar hin beeka Jawaarummaa iyya malee asiifachi goranii bitaa mirga goranii waa qoratanii xiinxalaan gorsaa baluu qabaatee dinagdee irratti hawaasummaa irratti siyaasa irratti hin qabu bara qophaadhuma dhufee qophaadhuma haasa'ee deema wassalaamu alaikum waan tokko wama tokko harkaan qabu isa kana inni wallinni harkaa qabu taamaanyuma bayyanee caalee argame addunyaadhuma irratti nama iyyuudhaan dandeettii qabuudha bakka baxaam amma Hacaaluun immoo nama kakaasuu waan haaraa burqisiisuutti dandeettii qaba kanaaf dura Hacaaluu dhaheet isa kaanitti qabe Baqqalaan xiqqoo politikaani beeka inni kaanis hin beeka politikaani beeku ataatu ammoo maraaraadhuma wajjin warruma politikaa irratti haasa'anidha jechuma babbareedaa qabu eenyu Baqqalaa bar namni beenne bar mana murtii gaafate gireen hiite barame jecha tokkoon barame haganuma waan biraan hojjenne gaaran seenne qabsoon seenne maraaraan kana hunda kana caalaayyuu dubbataa ture hataatu nama hamaa miti murannoo qaba isa kana hin beeka namni hataatu amma ani dhaabota jaraa wal caalchisuudhaaf miti isa kanas Baqqalaas walitti qabanii dhaabummaan gargaaree Abiyyummaan gargaaree
Oromoodhaan wal jibbisiisuudhaaf akka jarri qawwee hiikkatan koree godhee ramade. Dhageesse jarri kun onnee qaban malee polotikaa hin beekani guddoo.